dargaggeessi kun rakkoo cimaa keessa jira haa gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gaadha. Kanaafuu namni gargaaruudhaaf niyaa qabda waa gargaaruu barbaadan ol baatanii yaadallee kannattanii gargaarsaan gama akka gargaaruu feetan dubbattanii wal jalaa yoo buutan gaarii taha sagantaa san irra jiran namni dilli kun wanni as taa'ee dhaggeeffatuuf nutis wanni gasiirra jiru sanii fi warri ergattan dafaa dubbadhaa waan jettan jaa wal jalaa bu'aa galatooma. Maal ta'e jettan obboleessa keenya kanatu yoo namoonni baay'een hin beeytanii Finfinneetti yeroo dheeraaf mana namaa dalagaa ture. Haadha jalaa dhukkubaa ture, abbaa jalaa dhukkubaa ture. Haadhaaf abbaa isaa osoma waan mana namaa dalageen yaalchifatu abbaas hin dhabee, haadhaas hin dhabee, mallaqa mana namaa dalaguus hin dhabee. Jireenyi kophummaa mallaqa dhabuu wajjin guyyaan itti dukkanaa'e saniif aareetiin